Dhukkubbii ilkaanii kan jedhu ilaallaa. Dhukkubbii ilkaanii keessumaa furmaata manuma keenyatti maal gochuu dandeenya kan jedhu. Dhukkubbii ilkaanii egaa wantoota hedduu fiduu danda'a. Nyaatamuu yookaan caccabuu ilkaanii, infekshinii erga ilkaanii, infekshinii ilkaanii akkasumas ilkaan lallaafee yookaan dhiibame yookaan yeroo buqqa'uuf jedhu akkasumas nyaanni ilkaan keessa seenee hafuu kana malees halkan rafanii osoo hin beekin humnaa ol ilkaan walitti ciniinuu ilkaan namtolchee yookaan wantoota ilkaan keessatti mana yaalaatti guutamanii fi bakka isaaniitti yeroo socho'an dhukkubbiin ilkaanitti namatti dhaga'amuu danda'a. Akkasumas rukkuttaan yookaan tiraawomaan ilkaan irra yeroo ga'u dhukkubbiin ilkaanii nama mudachuu danda'a. Kana malees dhukkubbiin ilkaan irratti namatti dhaga'amu qaama keenya bakka biraa fakkeenyaaf kan gurraa, kan saayinasii dhufee ilkaanitti nutti dhaga'amuu danda'a. Akkasumas narviin naannoo sana jirullee yoo miidhamu dhukkubbiin ilkaanii nutti dhaga'amuu danda'a. Maddi dhukkubbii ilkaanii kamiyyuu haa ta'u yeroo ilkaan nu dhukkubu manuma keenyatti kan gochuu dandeenyu kan jalqabaa bishaan ashaboon ilkaan dulluuqqachuudha. Bishaan burcuqqoo tokkotti ashaboo maankiyaa tokko daballee waliin xiqqoo yeroo danfisnu wal nyaataa yeroo inni xiqqoo qabbanaa'u immoo afaan keenyatti lulluuqqannee sekeendii 30 akkas afaan keessa tursiisnee tufuu. Sababni isaas egaa kun ashaboon uumamaan amala farra baakteeriyaa waan qabuuf dhukkubbii kana ni hir'isa. Dabalataanis amala madaa hir'isuu qaba ashaboon. Garbiroon cabbii fooxaa xiqqoon marree daqiiqaa 15 fi naannoo sanatti qabu bakka ilkaan keenya dhukkubu alasaadhaan gogaarra cabbii fooxaa xiqqootti marree bakka sanatti gad qabu. Continuously daqiiqaa 15 osoo hin ta'in akka gogaan naannoo sanaan miidhamne xiqqoo irraa kaasaa bakka sanatti qabu. Kana malees qullubbii adii daakuun bakka sanatti ciniinuun tursiisuu. Qullubbii adii erga daakame booda sirriitti bakka sanatti dibuu yookaan ciniinuun naannoo sana tursiisuu. Erga hangatee tursiisne immoo bishaan ho'aan lulluuqqachuun tufuu. Bishaan ashaboon ilkaan lulluuqqachuu akkasumas cabbii fooxaa xiqqoon marree daqiiqaa 15 bakka sanatti qabuu. Kana malees qullubbii adii sirriitti daakameen bakka sanatti dibuu yookaan ciniinnee qabuu. Kana malees daakuu qurunfulii fi qarafaa bishaan ho'ina qabu keessatti walitti maknee guyyaatti yeroo 2 afaan keenya daqiiqaa 5 ittiin lulluuqqachuu. Akkasumas zinjibila shayii waliin danfisnee afaan keessatti daqiiqaa muraasaaf tursiisnee tufuu. Isaan kun egaa dhukkubbii ilkaanii sirriitti hir'isu jechuudha. Garbiroon qorichoota dhukkubbii hir'isan kan ajaja ogeessaan barbaanne kanneen akka ibuuproofeenii, parastaamoolii fa'aa fudhatanii liqimsuu. Akkasumas soorata baay'ee mi'aawaa kan ta'an, baay'ee ho'aan akkasumas baay'ee qorran nyaachuu dhiisuu. Nyaata baay'ee mi'aawu, sukkaara hedduu qabu akkasumas nyaata ho'aa ta'e, nyaata qorraa ta'e, baay'ee ho'aas qorraas nyaachuun barbaachisaa miti. Dhukkubbii sana namatti cimsa. Haa ta'u malee immoo kanneen aannaniif bu'aa aannanii ta'an akkasumas hanqaaquu fa'aa soorachuun hanga ta'e ni gorfama. Kanneen kana goonee egaa yoo dhukkubbiin ilkaanii waan nu dhiisne ta'e mana yaalaa ilkaanii deemanii ilaalamaniitu ka'umsi dhibee kanaa tiriit ta'ee yookaan yaalamee fayyuun akka dhukkubbiin ilkaan nutti dhaga'amu sun nu dhiisus ni taasisa. Galatoomaa turtii gaarii.